Maqaa kara deemaatiin kan beekamu Injiinar Daani'el Gammadaa hojiilee aartii keessatti taatoo ta'uudhaan barreessuu akkasumas immoo waltajjiiwwan adda addaatti hojiiwwan bohaarsaa barsiisan dhiyeessuudhaan beekama. Kara deemaan tibba kana immoo kitaaba dhugaa keenya jedhuu fi fiilmii imimmaan koo jedhu daawwattootaa fi dubbistoota biraan ga'ee jira. Fiilmiin imimmaan koo jedhu qabiyyeensaa jechuudhaan barreessaan fiilmichaa kara deemaan ennaa ibsu. Fiilmiin immoo waan nama dhuunfaati. Aayidooloojii filsifannaa nama dhuunfaati. Hawaasa kan giddu galeessa godhatu. Jireenyi saba kanaa maal fakkaata yoo aartiidhaatiin tapha addunyaan taphachaa jirtu kana mana isaanii waan isaan bitanii walitti gurguraa jiran kan addunyaa wajjiniidhaatiin akka afaan addunyaatiif galutti kan ta'u attamitti waan Oromoo kun karaa fiilmii kanaa ta'uu danda'a kan jedhudhaatiin waan addunyaan taphachaa jiru wajjiniidhaatiin wal qabsiisneetu gola keenya ibsan akkas. Kitaabni dhugaa keenya jedhus haala itti Oromoon jiraachaa turee fi jiraachaa jiru kan ibsudha jechuun barreessaan kitaabichaa kara deemaan ibsee jira. Qabiyyeen kitaaba kiyyaa akkuma hin jedhe seenaa irratti kan xiyyeeffatu. Seenaan irratti xiyyeeffatu immoo ilmaan jaawuu irratti xiyyeeffatu. Achi walloo kamiseeti ilmaan warqituu achiiti immoo arsilixaati. Warroota kana wal qabsiiseen gola keenya keessatti maaltu ta'aa tureetii fi maaltu ta'aa jira maalitti deemnaadhaatii fi yoo maal goone immoo dhugaan keenya kun hundi keenya arguu dandeenyaa jedha. Yoomiree Asaffaa fiilmii imimmaan koo jedhu kan kara deemaan barreesse qopheessaa ta'uudhaan keessatti qooda fudhatee jira. Waa'ee fiilmichaa ennaa himu. Fiilmii imimmaan koo keessatti gaheen ani taphachaa ture waa lama. Pirooduusarii fi piroodakshin manaajeriidha. Hanga dandeettii keenya aga beekumsa keenya uummata kana hin madaalaa waan uummata kanaa hin ibsa kan jennee imimmaan koo keessatti qabannee uummataan biraan ga'uudhaaf guyyaa irraa bakka kanatti argamneerra. Haalli qulqullina isaa haga dandeettii keenya ammas haga beekumsa keenya haala meeshaa biyyi kun ittiin fayyadaman hunda fayyadamne kwaalitii qaba yookaan qulqullina qaba amma jennu hunda itti dadhabnee asiin geenyeerra. Kana jechuun sadarkaa muraasa ol deemnee jirra jechuudha. Haa ta'u qabiyyeen fiilmii keenya inni guddaan xiyyeeffannoon isaa waa'ee jaalala maatii irratti aarsaa maatiif kaffalamummaa inni achi keessatti wantoota adda addaatu jira. Maatiin tokko jaalala maatii jechuun maal akka ta'e maatiin aarsaa eenyuuf kaffala eenyutu immoo eenyuuf aarsaa kaffalasa jedhu sana keessatti wanti baay'een akka himnuudhaaf lafa keenya jirra kana fakkaata. Fiilmiin kun hojjetamee daawwattoota bira qaqqabuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbee jechuun Yoomireen ibsee jira. Kara deemaan nama aartiif uumamee jechuun kan waa'ee isaa himan ammoo barreessaa Yaasoo Kabbabaati. Kara deemaan dhalatee hanga waggaa 23tti Daani'el Gammadaati. Barataa konistiraakshን injiinarii ture. Achi madda walaabitti giraajuweet godhe. So waggaa 23 hanga har'a jirutti immoo maqaan isaa kara deemaadha. Maqaa kara deemaa jedhu kana anatu moggaaseef. Moggaasni kun immoo akkamitti dhufee giraajuweet godhee bara san ani egaa qondaala adda bilisummaa Oromooti bara Eertiraadhaan nuti jalqaba biyya kanatti deebine 2018 eebbifamee gaafa dhufu taa'een barreessa ture. Manatti na wal barsiisaa jedhee dhufe. Wal barree kaanee ati maal hojjetta mucaan nannaan ani konistiraakshን injiinariidha jedhee nattaase. No ati injiinaringii fodoo hin taane taatoo fiilmii ta'uu dandeessa. Jennaani maal nu hojjedhaa jedhe. Iskiriiptii akka caaraan bira ture iskiriiptiin kara deemaa jedhu monoloogii wayiitti. Kinoo ati kan hojjedhu jedheen itti kenne episoodii 6 hojjete maqaan sunis sanumaan kara deemaa ta'eef. Dhugaa soodhaa fi kara deemanii dhuguma akkuma maqaa isaa kana kara deemaadhaa karaa kan deemu garuu faayidaa uummataatiif faayidaa dhuunfaa isaatiif odoo hin taane faayidaa namootaatiif waan argate hundumaa namoota dhabaniif dabarsee kennuudhaan waan argate hundumaa hiyyeessa ittiin gargaaruudhaan kan yeroo isaa dabarsu hojiin isaa hundumtuu hiyyeessa gargaaru. Barreessaa Yaasoon itti dabaluudhaan kara deemaan hojii tola ooltummaa hojjechuunis ni beekama jechuun himanii jiru.
Daawwattoonni fiilmii Imimmaan Koo jedhu daawwatan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennanii jiru. Obbo Jabeessa Tarreessaa namoota dubbisne keessaati. Jalqaba irratti qabiyyeen istoorii isaati. Istoorii gaariidha. Keessumaa keessatti haala amma Oromoon keessa jiru kan agarsiisudha. Qabiyyeen istoorii isaa haala amma Oromoon keessa jiru waan agarsiisuuf fiilmiin ilaale keessaa fiilmiin jalqaba irratti fudhadheedha. Obbo Gammachiis Tarfaasaas waa'ee fiilmichaa ennaa ibsan. Fiilmiin kun haala ajaa'ibaan waraabamuusaa akkasumallee haala ajaa'ibaan sagalee qulqulluu fi ergaa sirrii uummataa kennuusaa akkasumallee waan uummanni keessa jiru haala uummanni keessa jiru baay'inaan kan inni ibsudha. Egaa fiilmii ajaa'ibaadha. Baay'ee natti toleera gama kootiin. Himeera darbees immoo qulqullinaan hojjetame waan inni isaa jechuudha. Sagaleen isaallee akkasuma suuraan isaallee qabiyyeen inni qabullee hedduu kan nama ajaa'ibudha. Fiilmii Imimmaan Koo jedhuu fi kitaabni Dhugaa Keenya jedhu guyyaa tokko kan eebbisiise Injiinar Daani'el Gammadaa yookaan immoo Kara Deemaan fuuldurattis jiruuf jireenya aadaa fi falaasama uummatichaa gama fiilmiif kitaabaatiin barreessee addunyaatti beeksisuudhaaf akeeka akka qabullee himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.